Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaan kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessitanii ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaadha yeroo hundumaa kan galateeffamu durattis qulqulluun maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa sadaffaa kitaabilee kakuu moofaa kan jedhaman barachaa akka jirru ni beekama. Boqonnaa kanaan kutaa darbe kutaa 18ffaatiin jechuudha. Kutaa 4ffaa yookiin kutaa xumuraa kitaabolee kakuu moofaa kan ta'e kitaabilee raajii kan jedhu eegallee turre. Barumsa sanaan raajii jechuun maal jechuu akka ta'e raajoonni qoqqoodama isaanii kan jedhu raajota afaanii akkasumas immoo raajota barreeffamaa jennee adda qoonne. Raajota barreeffamaa kan jennu raajota 16 barumsa kanaan barannudha. Isaan kun immoo qofaa isaaniitti ammas qoqqoodama adda addaa ni qabaatu jenne. Qoqqoodni irraa baay'ina qabiyyee kitaaba isaaniidhaan ni qoqqoodamu. Akkasumas immoo bakka jireenya isaaniidhaan ni qoqqoodamu. Bara jireenya isaaniidhaan ni qoqqoodamu. Kana ilaalleetti kan dhaabbanne. Walumaa galatti isaan kun seensaa qo'annaa kitaabilee raajotaa ta'uu isaa ilaalleerra. Guyyaa irraatti immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti jechuudha. Kutaa 19ffaa barumsa kanaadhaan raajota kana keessaa tokko tokkoon ilaaluu kan itti eegalludha. Bu'uuruma kanaan raajiin jalqabaa raajii Isaayyaas waan ta'eedhaaf guyyaa irraa raajii Isaayyaas kan barannudha kan ta'u jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa raajii Isaayyaas qo'achuu keenya yeroo eegallu jalqaba isumti Isaayyaas maalummaa isaa ni ilaalla. Itti aansinee immoo kitaaba raajii Isaayyaas ni barannaa jechuudha. Isaayyaas jechuun Waaqayyo fayyisaadha jechuudha. Raajiin kun abbaan isaa Aamoos akka jedhamu kitaabni qulqulluun mataan isaanii dubbata. Aamoos yeroo jennu Aamoos isa raajii osoo hin taane kan biraati. Inni kun achuma raajii Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 1ffaa akkasumas lammaffaa moototaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1tti illee ni arganna. Abbaan isaa Aamoos akka ta'e kitaabni qulqulluutti agarsiisaa jechuudha. Haati isaa immoo yaa'u kitaabni qulqulluun maqaa isheen keenye garuu darboo mana kiristaanaadhaan maqaan ishee ni beekamti Soofiyaa jedhamti. Raajiin kun jiraachaa kan ture naannoo Yerusaalem magaalaa Yerusaalem keessa. Yeroo ta'u gaa'ela kan qabu akkasumallee abbaa ijoollee lamaa ture. Ijoolleen isaa lamaan ibsamaniiru. Raajii Isaayyaas raajii masaa boqonnaa 7 lakkoofsa 3ffaadha mucaan hangafaa jira. Boqonnaa 8 lakkoofsa 3 immoo haati manaasaa kan jalqabaa raajii ta'uu ishee dubbachuudhaan mucaa lammaffaan isheen deessas immoo mucaan Isaayyaas jechuudha ibsameera. Kitaabuma isaa boqonnaa 8 lakkoofsa 18 yoo dubbisne immoo ijoolleewwan isaa kanallee irra deebiidha ni kaasa jechuudha. Haati manaasaa raajii turte ingirii raajii gaafa jedhamu akka isaatti raajii kan dubbattu kan barsiistu jechuu osoo hin taane hojii raajummaa isaadhaan akkasumas qabsoo isaa hundumaadhaan isa cinaa wanta dhaabbattuudhaaf kanarraa kan ka'e maqaa kanaan waamamteetti jechuudhaan abboonni hiikaniiru. Egaan raajichi Isaayyaas raajummaadhaaf kan waamame bara mootichi Ooziyaan du'e waggaa 1ffaa isaattidha. Dhimmi kun ibsameera raajii Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 1irratti. Kunis naannoo bara 740 keessadha. Raajichi Isaayyaas dursee raajummaadhaaf osoo waamin dura
bara Akaaziif kaasatti gorsaa mana mootii kan ture. Yeroo kana baruma Ooziyaan mataasaa Ooziyaan mana mootummaa keessa hojjechaa waan tureedhaaf maal taasisaa ture? Balleessaa mootiin kun raawwatu hundumaa irratti isa dhimma irraa hin qabu ture raajichi kun Isaayyaas jechuudha. Ooziyaan balleessaa balleesseera. Sanaanis maal ta'eera? Lamxiidhaan rukutamee boodas du'eera. Innaa yeroo kana Waaqayyo waggaa isaatti maal jedhaa? Ooziyaan itti sodaatte koo du'eera. Ani garuu ammayyuu teessoo koodhaan mootummaa koodhaan nan jira jechuudhaan Isaayyaas mataan isaa mooticha kana akeekkachiisu waan dideedhaaf maal ta'e ture? Lamxiidhaan rukutamee ture. Innaa kana booda Waaqayyo Ooziyaan akka inni caalu, Ooziyaan sodaachuu akka inni hin turre kana kan argatame booda gara saboota kootti eenyuu nan erga jechuudhaan immoo Isaayyaas hin gaafatan. Gidi Isaayyaas yeroo sanatti lamxiidhaan qabamee ture. Kana booda Waaqayyo lamxiidhaan qulqulleessuudhaan raajummaadhaaf filate jechuudha. Innaa kana booda erga barsiisummaatti dhufee booda immoo erga gara raajummaatti dhufee immoo kan duraa caalaa jechuudha. Hamma maal ta'e dhugaa kan hin dhoksine, eenyuufiyyuu kan hin qabanne, eenyuunis kan hin sodaanne warreen dura sodaachaa turedhaaf isaan saalfachaa ture. Amma garuu kan hundumaa dhiisee eenyuuniyyuu akeekkachiisaa kan turedha raajichi Isaayyaas. Seenaa isaa kana agarru jechuudha. Mootummaan Asoor Yerusaalem qabatee Yerusaalem irratti waan hamaa yeroo dubbatetti illee Isaayyaas mootummaan Asoor akka inni kufu dubbateera. Bu'uuruma dubbateedhaan mootummaan Asoor kun rukutamee badeera jechuudha. Kana kitaaba lammaffaa moototaa boqonnaa 19 lakkoofsa 18 lakkoofsa 13 hamma 19tti barreeffamee kan argamudha. Egaan raajichi kun walumaa galatti bara mootota 5 Ooziyaan kaasuudhaan Ooziyaan Iyoo'attaam, Akaaz, Hisqiyaasiif Minaasee bara isaan kana raajii dubbachaa tureera. Keessumattuu naannoo bara 740 kaasee hanga 688tti waggoota 52 kan ta'inaaf jechuudha. Tajaajilaa kan turedha. Tajaajilaa tureera. Sinkisaarri fulbaana bultii ja'a dubbifamu waa'ee boqonnaa Isaayyaas duukarraa yeroo kaasu maal jedha? Mooticha Minaasee irratti raajii dubbachuu isaatiin akka inni wareegamummaadhaan darbe. Minaaseen dursee yaa'u seenaa isaa akkuma beeknu mootii xaa'otii waaqessu ture. Minaaseen ilma Hisqiyaasidha. Hisqiyaas waggaa 15 isaaf dabalamee ture miti. Yeroo waggaan 15 isaa dabalamtu waggaa kana gidduutti maal taasise? Haadha manaa qabachuudhaan Minaasee dhalcheera. Innaa Minaaseen kun nama baay'ee hamaa ture yeroo duraadhaaf. Xaa'otii kan waaqessu, uummata baay'ee kan jeequ ture. Booda bergiti gaabbiidhaan deebi'eera. Innaa yeroo kanatti Isaayyaas baay'ee isa akeekkachiisaa ture. Innaa sababa kanarraa kan ka'e mootichi kun jechuudha Minaaseen Isaayyaasiin magaazii mukti bakka lamatti ittiin baqaqu magaazii guddaadhaan jechuudhaan mataa isaadhaa kaasee bakka lamatti baqaqsuudhaan raajichi kun akka inni wareegamummaa fudhate sinkisaarri guyyaa fulbaana ja'a dubbifamu seenaa isaatti dabalee ni ibsaa jechuudha. Kanaafuu seenaan isaa gabaabumaan kanadha. Eebbisaa nurraa haa bulu. Gara kitaaba isaatti adeemnu kitaaba raajii Isaayyaas. Kitaabni kun afaan Ibiruudhaan kan barreeffamedha. Yaa'u kitaaboleen kakuu moofaa afaan Ibraayistiidhaan yookiin afaan Hibiruudhaan kan barreeffaman dursinee dubbanneerra. Kan akka raajii Daani'el isaan kun eksepshinii tokko tokko jiraachuu danda'u malee baay'een isaanii afaan Hibiruudhaan barreeffamani. Innaa kitaabni kun afaan sanaa yeroo ilaalamu boqonnaa 36 kaasee hanga 39tti kan irraa kan hafe inni kaan bifa cigoodhaan yookiin immoo bifa qineedhaan kan barreeffamedha. Kitaaba isaa kana kan dubbisu bergit kitaaba kakuu haaraa dubbisaa akka jirutti itti dhaga'ama kitaabni kun. Kakuu moofaa keessa dhalannaa Kiristoos waggaa 700 dursee kan barreeffame haa ta'uyyuu malee nama kitaaba kana dubbisu garuu maaltu dhaga'ama? Akka kitaaba kakuu haaraa dubbisaa jirutti. Raajichumti kitaaba kana barreesse immoo miila Kiristoos jala akkuma duukaa bu'ootaa taa'ee nama baratedha kan fakkaatu. Maaliif? Kunoo sababni isaa waa'ee gooftaa keenyaadhaaf baay'inaan akkuma wangeelotaatti wanta dubbatuufidha. Fakkeenyaaf dhalannaa gooftaa keenyaa gooftaan keenya durbummaadhaan akka inni dhalatu Isaayyaas dursee dubbateera. Raajii isaa boqonnaa 7 lakkoofsa 14 ni arganna. Waa'ee waaqummaa isaa raajii isaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6tti barreeffameera. Gosa Isee irraa akka inni dhalatu Isee jechuun abbaa Daawitidha. Kiristoos ingirii wangeela Maatiyoos boqonnaa 1 gaafa dubbisnu sanyii Daawit sanyii Abrahaam jechuudhaan akkuma jalqabuchaadha ilma Daawit ilma Abrahaam waan jedhuudhaaf sanyii kana keessaa dhuguma Kiristoos akka inni dhalatu dursee dubbateera raajichi kun jechuudha.
raajii Isaayyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 1tti ni arganna. Gad of qabummaa gooftaa keenyaa. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 gaafa dubbisnu gooftaan keenya maal jedha? Anarraa baradhaa ani gad of qabaa osoomaa jechuudhaan mataa isaa ibseera. Kana dursee maal jedha Isaayyaas gad of qabummaa isaadhaaf barreesseera. Raajii isaa boqonnaa 42 lakkoofsa 2tti kan argannaa. Abdii abbootii hundumaadhaaf fayyina akka inni fidu Kiristoos fayyina hunduma isaanii akka inni ta'e kana dubbateera. Isaayyaas 42:3 argannaa. Gara Gibxitti akka inni baqatu Kiristoos Heroos jalaatu baqateera. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 2tti ni arganna. Kana dursee immoo ingirii ይኸው Isaayyaas barreesseera. Raajii isaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1tti ni arganna. Rakkinaaf fannifamuusaa jechuun dhukkubbii Kiristoos wangeelonni gara dhumaatti kan qabatanii kan jiran waa'ee dhukkubbii isaa, waa'ee fannifamuu isaa, waa'ee du'aa ka'uu isaa dabalata kaaseera. Raajii Isaayyaas boqonnaa 53 yoo dubbisnee du'aa ka'uu isaadhaaf immoo akkasumas abdii du'aa ka'umsa hunduma keenya akka inni ta'e raajii isaa boqonnaa 35 lakkoofsa 8 kaasee ni ibsa. Kana waa'ee Kiristoosii dubbataa jechuudha salphaadhumatti. Kanarraa kan ka'uudhaan abbootonni keenya maal jedhu kitaaba raajii Isaayyaas kana kakuu haaraa gogaa Addana Qaddis Kidaan jechuudhaan waamu. Kakuu haaraa gogaa tokko tokkos immoo wangeela Isaayyaas jechuudhaan mataa isaa waamaniiru. Wangeelli ingirii kakuu haaraa keessa kan jiru. Raajii Isaayyaas kana garuu waa'ee Kiristoos waa'ee misiraachoo kanaa kan dubbatu waan ta'eef wangeela Isaayyaas jedhanillee ni waamu tokko tokko jechuudha. Egaan qabiyyeen isaa salphaatti kanaaf fakkaatu malee abboonni keenya guutummaa boqonnaa 66 kana hima tokkoon yeroo ibsan haala kanaatiin kitaaba kana ibsaniiru. Maal jedhu? Waaqayyo qulqulluun cubbuu ni jibbaa. Cubbuun kun immoo dhala namaa hunda kan dadhabsee fi guutummaan addunyaa murtii jala akka ta'an kan taasisedha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos garuu murtii kana mataa isaa irratti baatee nu qulqulleessuudhaa fi nu kabajuudhaaf nama ta'e. Salphaadhumatti raajiin Isaayyaas kana dubbata beekaa. Jalqaba Waaqayyo cubbuu akka inni cubbuun akkam akka raawwatamaa ture. Sababa cubbuu kanaa immoo dhalli namaa hunduu akka dadhabeedhaa fi sababa cubbuu kanaa addunyaan guutummaan maal jala galte? Murtii jala galte. Kana booda ilmi Waaqayyoo gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos immoo murtii kana mataa isaa irratti baatee nu qulqulleessuudhaa fi akkasumas nu kabajuudhaaf maal ta'e? Nama ta'edha. Kana kan dubbatu. Boqonnaawwan 66 kana bakka gurguddoo sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Kan jalqabaa boqonnaa 1 kaasnee amma 35tti kan jiru gochaawwan bara Isaayyaas raawwatamaa turedha. Sababoota isaanii tarreessaa Waaqayyo dhala namaa hundumaa akka dheekkamee dhalli namaa hunduu qajeelummaan waan sanqateedhaaf qulqullummaa waaqummaa akka isa barbaachisu ni dubbata. Ingirii dhalli namaa qajeelummaa dhabeera. Qajeelummaa kana fidee deebisee dhala namaa bakka sanatti kan deebisu waaqa qofa malee kan biraan akka hin jirre. Waa'ee kanaan odeessaa jechuudha. Kana ingirii dubbii Kiristoosiin bal'inaan ni baratama dhimmi kuni. Kan lammaffaa boqonnaa 36-39 irratti bara Isaayyaas booda saboonni Baabiloonitti akka isaan booji'aman booji'amuu isaaniidhaaf sababa maali akka ta'e ni tarreessa. Ingirii saboonni gara sanaatti kan booji'aman gara Baabiloonitti Isaayyaasii booda naannoo waggaa 100 boodadha. Bara 586tti kan isaan booji'amanii. Inni Isaayyaas garuu kan barsaa ture bara 700 fi 600 gidduuttidha. Maaliif akka isaan booji'aman sababa cubbuu isaanii akka ta'e ni tarreessa. Dabataanis waa'ee Masii Kiristoos jalqaba tarreessaa kan turre waa'ee Hisqiyaas akka duudhaaf itti dubbatamee ture. Kana booda garuu Hisqiyaas imimmaan dhangalaasuu qofaadhaan osoo kadhannaa tokko hin taasisin imimmaan isaa dhangalaasee Waaqayyoos imimmaan kana kadhannaa godhee fudhatee fi waggaan 15 akka isaaf dabalame kana kaallee ni odeessa. Kutaan xumuraa immoo boqonnaa 40 kaasee hanga xumuraatti hanga 66tti kan jiru waa'ee fayyisummaa Kiristoosii fi fayyinni gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin argamu immoo dhala namaadhaaf boqonnaa akkamii akka inni kennu kan odeessudha. Walumaa galatti waa'ee fayyina Kiristoos jechuudha. Nama kan ta'e dhala namaa fayyisuudhaaf waan ta'eef akkamitti akka inni nama fayyise gidiraasaa dhukkubbiisaa fannifamuusaa du'ee du'aa ka'uusaa kun immoo abdii maalii akka inni namootaaf kenne kana odeessaa jechuudha. Salphaadhumatti kitaaba raajii Isaayyaas haala kanaatiin qo'achuu dandeenya. Kitaabni kun kitaabilee kakuu moofaa keessa jiran hundarraa addatti waa'ee Kiristoos kan dubbatu abboonni keenya wangeela Isaayyaas akkuma jedhan jechuudha. Kakuu moofaa keessa taa'uudhaan waa'ee kakuu haaraa guutummaatti ifatti kan dubbatedha. Ifatti dhoskaayyuu miti. Wantoonni kitaabileen baay'ee fakkeenyaan ni kaa'u.
bifa tokko tokkoon dhoksaatti ni agarsiisu waa'ee Kiristoos. Inni kun garuu ifaa ifatti, ifumaa ifatti waa'ee Kiristoos akkuma wangeelotaa kan odeessu waan ta'eedhaaf haala kanaatiin abboonni moggaasaniiru jechuudha. Kanaaf gabaabumatti egaa kitaabni raajii Isaayyaas kana fakkaata. Kitaaba raajii lammaffaa kan ta'u raajii Ermiyaasidha. Raajii kana akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti kutaa itti aanuun qabannee kan deemnu kan ta'u. Har'aaf asumatti nu haa ga'u kan nu barsiisee kan nu gorsee abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.